Kana qofaa miti waa hundinuu gaarii miti jechuudha fi gaafa kana gaafannu gaafatannuma gaafannee gaafanne dhugaa walitti bu'e konkolaataa illee ni gaafanne ni kanninaa fi janjooleen hanga ishii kabajan nama naman tuffanne nama ulfina namaa kannu jechuudha. Kanaaf hunda xiqqaa hunda hojii jirti. Saniif intalti teessan bakka guddaa isinii qabdi isin jaalatti akka isin jaaladhu itti naayimaadha itti naayiminaan jette. Kanaaf konkolaataa akka isinii kannitu waata seentee jirti magaalaa kanaaf. Kun ammoo kan tajaajilaati. Kan tajaajilaati. Kan hojiidha. Hojii misoomaa ammoo wayinaan jette. Waa sadii na dhaammatte. Maashinariin gaafadha. Akkami bitachuu dandeenya? Akkami nuu bittaa jennaan sanitti deemmattanii itti qajeelfaman. Garuu waa sadii yoo moodeela gootanii baaftan bifa badhaasatiin biteetiin isinii kannaanaan jette. Bifa badhaasatiin maashina siinoodhaa fi qushaasha guuru kana waliin bitee isinii kannaatti yoo moodeela taatan. Sadeen sun ammoo waliin asitti kaasuuf isinii wajjin jechuudha. Qulqullina inni guddaan magaalaa kanaa. Qulqullina galaana isa kana yoo qabdanii fooyyee magaalaa jirtu keessa sadarkaa keessa jiraattan wanni taate haa taatu malee isiniif hin kannaa jette bitee. Magaalaa Oromiyaadhaa dhaynee gaafa Oromiyaa dhaynu misooma magaalaa qofarraa fuula arganne dhugaan sitti makaaqamne. Galata namaa beekuu gaariidhaame ni kadhannee ni gaafannee hundi waan isaan nu deebisan xiqqishu nutti hin tolle. Wanni ishiin yaadachiis nama fi gaafa roorroo yaadatanii mire roorroo sana irra dhaabbannee yaadannee itti dhayi. Roorroo keessaa nu baafte. Gaafan achii garagalu namni ittiin dawwaliin hin jiru. Haajii Umareet dawwale, Abbaa Ibsat dawwale, Aaqil Sharifaa dawwale, bulchituu teenya dawwale hunda dawwaleetiin naa galatoonfadhaadhaa jee. Maaliif jennaan konkolaataa sadii na galchite. Hin jiru konkolaataa sadii baastee na galchite jechuudha. Kanaaf an guyyaa nan dhaladhe waan ta'eef akkuma kompiitara kana agartanii mana barumsa hundeedhaa kompiitara 40 ijoolleen dhalattoonni galamsoo milallaa bushraatiin qindeeffamee laabrarii dijitaala ta'e jechuudha. Namoonni baay'een gaafa isin hirmaanne ijoolleen alaa namni muraasni qofa qindaa'aniiti meeshaa san nu ergan. Amma gaa sun alaa mire ni qabnaa biyya keessas kan jiru caaltuu nu garsiiftee jirti. Akkasimi sadaffaa immoo ani isiniin himu warri qabdan itti dhaamaa ijoollee keessan. Anis itti dhaamatiin jira. Isinis itti dhaamaa. Ammas waan dhufuutu jira. Of duran dubbannu waan ta'eef. Kanaaf ijoollee baay'ee qabdan. Biyya alaa biyya Ameerikaa kana keessa iddiriin gugurdaan kan jirtu ijoollee galamsooti. Magaalaan galamsoo magaalaa Giriik nu harkaa taate. Dhugaan isinitti hima. Magaalaa Giriik jechuun ta qaroominaan hangafaa, ta waa hundaatiin hangafaa, har'a immoo dulloomtee humna qabdu, seenaa qabdu. Nama mataa walii qabee sossoosuu dhabne jechuudha. Har'a xiqqishoo akkatti waa kotteedhaan soqaa jirra. Yoo walitti dabalamne humna ni harkanna. Kana wal qabatee magaalaa kana jijjiiruudhaaf gaheen dubartootaa gahee arbaati. Egaa gaheen dubartoota guddina magaalaatiifis gahee olaanaa qabdi. Dubartiin hojii misoomaa keessatti, hojii siyaasaa keessatti, hojii nageenyaa keessatti gahee olaanaa akkuma qabdu hojii misoomarraa inni tokko hojii qulqullina magaalaa eegsisuuti. Magaalaan qulqullina qabdu magaalaa jireenya namaatiif hawwattuu taate magaalaa miidhagduu ilmi namaa itti jiraachuu danda'u taasisuudhaaf magaalaan tun qulqulluu ta'uu qabdi jechuudha. Kanaaf gaa dubartiin akkamitti eeguu qabdi yeroo jennu balfa yookaan qushaasha mooraa keessaa yookaan manarraa haran kan deemee boo'itti gatu kan karaa gubbatti gatu dubartiidha. Qushaasha kana dubartoonni keenya gatuu hin qabanii bakka takkatti walitti qabanii sassaabanii madaabaraa keessatti naquudha qabanii kan jettuun dhaabuu fi barbaadu dubartoota. Gaheen dubartiin ofiif qofa taatee argamtii osoo hin taane akka namni ta'ee argamullee kan taasistu dubartiidha. Abbaa manaa isheetis dargaggoota isheetis dubartoota isheetiif jala hiriirsitee hojii misooma hojii hunda keessatti kan hirmaachiftu ishee. Egaa magaalaan galamsoo akkuma beekamu namoota hayyoota hedduudha kan ishiin baastee
akkasumas warreen biyya alaa jiran namoota ciccimaadha kan ishiin biyya alaatii qabdu namoonni sun haga arraa magaalaa ifii tanaaf quuqamuu dhabaniiti moo nama isaan walitti qabuu dhabaniiti moo maaliif wanni magaalaa kanarratti hirmaachuu galaniif akka carraatii dheengadda boominallaa ijoollee garee isaa isa jala jirtu walitti hirmaachuudhaan kan magaalaa tanaaf godhe haa ta'u haqni magaalaan tun nurraa qabdu nama hunda keenyarraa haqa guddaadha. Kanaaf immoo isaan nama walitti qabuu dhabamee immoo maaliif wanni isaan tumsaa kana irratti hirmaachuu dhabaniif. Wanni rakkinni guddaan nuti qabnu as warra alaatii miti namni nuti nama gartee nu qunnamuu fi haalli mas gartee asitti galamsa keessatti itti ati gartee itti sisimatan gaariin taane hanga amma dura dabre gisee hedduun tara sadiin dhufe asi tara sadiin dhufe keessatti taraan gartee amma gartee akka gaariitti itti na simatanii irraa dhiyaadhe tara amma kantiiba Ahmad jiru keessa duralleen Jaafarillee nama gaariidha hedduu nama gaariidha ammoo bitti takka misoomuudhaaf bulchiinsi siif banaa ta'uu qabu open ta'uu sii qaba beeta namni hogguu gartee horii baasu waan gaarii irratti baasu qaba amma rakkinni keenya guddaan hogguu nuti alaa dhufne bakka takka illee teenyeetuma magaalaa tana gartee keessa teenyee gammannee keessaa deemuun dadhabuun kuni afeerraa nama ala jiru kana investimentiidhaaf namni keenya seera fi heera mootummaa jala deemee namni keenya akka investi godhu gartee isaanii laaffisuu oolu nuti amma ala hogguu alaa dhufne gumaan beenu yooni gartee waajjirri gartee mootummaadhaa hara kantiibatiin nama alaa dhufe gartee as dhiibuu ka'ee galu taate namni irridduun magaalaa ifi horii irraa argatuuf magaalaa bareedduu magaalaa nu yaamamtu akkuma reefuun tana jee namoonni abbootii qabeenyaa ammas biyya keessa yaa'aa jiru osoo biyya tana irratti misoomsanii biittanii jirjiran amma wanni biyya teenya akka hin jirjiiramne godhu jiru yeroo magaalatti argate namni keessaa yaa'a asirratti mana jireenyaa bareedaa tokko hin jaarratin biyya namatti fooqii ijaara immoo diinagdee galiin isaa guddoon kan argamtu asirraa kun dura immoo namni mana ofiitu asitti yoo bareedaa ijaarrate biitti bareedaa deema fooqiin amma ijaaramtuu eegalamte bara 98 irraa eegalamte ilaa amma takka hin ijaaramne jechuudha kun maali abbootii qabeenyaatis kaasuu keessa abbootiin qabeenyaa amma namootni keenya abbootiin qabeenyaa biyya hunda keessa jira nama haga biyya alatti isaan kanas sosossoosu walitti ijaaranii akka isaan afeerraa godhu akka isaan biyya irratti misooma hundarratti hirmaatan godhu gaggeessaa qofa osoo hin ta'in hawaasa fi namoota baraka biyya keessa biyya walitti mataa yoo qabate kana fidan jirjiirame. dubartootuma akka keessanii kan magaalaan tun dhalte magaalaan kun Oromiyaadhaaf Itoophiyaadhaaf gumaachiti adda caaltuu isaanii adda Kiimiyaa akkasumas adda Magartuu namoota hedduu jira isaan kanaatu magaalaa ifiitiif waan qaban deeggarsa godhanii magaalaa waliin nu qabanii bifa kanaan argame dubartoonni biraas hedduu jiru kanneen bakka garaagaraa biyya alaas ta'e biyya keessa amma warreen biyya alaas dhiira qofa irratti kan xiyyeeffachuu jiru dhiirti qofa akka deeggarsa godhu dhalaan biyya alaa jirtu jira dhalaan dooktaree jiru dhalaan hojiilee mootummaa keessa jirtu hedduu jira isaan kanaafuu ergaa dabarsu akka lakkootti. Tole galatoomadha. Dubartiin dhugaa dubbachuuf addee caaltuun faana waan hin jee ibsuun qabu arraan tanaan. Meeshaalee bulchiinsa magaalaa Galamsootiif iddoo irraa dhalatteetti iddoo baratteetti guddatteetti akkanatti arjoomuu isaaniitiif guddaa galatoomaan jiran akkasumas addee Kiimiyaa Jundiidhaa kabajamoon bakka buutuun miseensa mana marii uummataa deeggarsa taasisanii kantiibaan keenya gaafa achi dhaqu isaanii wajjin meeshaan kun akka argamuuf tattaaffii guddaa taasisaniif baay'ee galatoomaan jiran. Kanaaf gaa dubartoonni isaanirraa jalqabee nuti hanga sadarkaa keenyatti wanni nuti irraa hubachuu qabnu tumsi dubartiin guddina biyyaa takkaaf qabdu olaanaa ta'uu irraa hubannee bakka jirrutti namuutu waan dandeenyuun kan danda'u humnaan kan danda'u yaadan kan danda'u qabeenyaan deeggarsa godhuu qabnaa guddina biyyaatiif barbaachisaadha nuti murteessadha. Akkasumas dubartoonni keenya kan biyya alaa jiranis guddina magaalaa kanaatti wantoota bu'uura ta'an itti yaadanii karoora mataa isaanii baafatanii deeggarsa godhuu fi qabanii magaalaan tun magaalaa hundeeffamni ishii turtee taa'atee guddinni ishii immoo boodatti hafee jira. Kanaaf kun hundi isaanii deeggarsa barbaachisu taasisuu qaban tan jettuun qaba. Wanni immoo magaalaa Galamsoo sana guddina dhimma siyaasaati. Magaalaan teenya ni jirti. Siyaasaan fedhan dhuftii dabarti. Abbaan fedhoo dhufe magaalaan ni jiraatti. Magaalaan biraatti siyaasaan nama qabdi. Haa ta'u guddataa jirti. Teenya immoo siyaasaa ala goonee namuu qaama bilisaatiin irratti hirmaatee magaalaa sana jijjiiruu qabu. Kanaan wal qabatee haalli ati agarte dhuftee agartee fi haalli itti yaadaa turte akkamii haa ta'u kana immoo siyaasarraa bilisa taanee magaalaa teenya akka jijjiiruuf immoo ergaa ati qabdu. Haalan gaariidha. Siyaasaan waan ilmi namaa jireenya isaa keessatti keessaa bahuu dandeenyu. Siyaasa keessaa bahuu dandeenyu itti dalagatuu danda'u malee. Wanni rakkina guddaa nuti qabne siyaasaan gurufte dheessuu miti. Akkamitti waan barbaannu siyaasaa tanarraa argannaadha rakkinni keenya beekta dhugaadha. Guddinni magaalaatii fi misoomni siyaasa irratti ni hidhamtu. Haa taatu malee siyaasaa dhuftu keessatti yoo laalle warra gartee amma karaa Arsii haa ta'u naannoo adda addaa jiru waan dhufu keessatti keessa seenanitti irraa fayyadaman. Wanni hundinuma dabra.
nama zabana dargiitan dargiinis nu kutee wayyaanin kutee wanni hundi ar'aan tanammoo akkasanii miti gaafa namni afaan amaaraa malee waa takka gartee hojiin biraa hin jirren asii deeme har'a hugun argan namuma gartee bilisoome gama kiyyaan hin ba'an sii galee waan argattetti gammaddeeti fudhatteeti xiqqoo haftetti guuttatte kanaafuu namnu walabatee siyaasarraa walabatee magaalaa ifirratti haa tumsu. Khalaas siyaasarraa walaba magaalaa tantee guddifatuudhaaf gad dhaabbadhu magaalaan guddinni magaalaa siyaasa walitti hidhaan ta'u lafatti dhalatte lafateet irratti akka gaariitti misooma gootee guddisuun dirqama keenya inshaallah fuuldura immoo ijoollee teenya tagartee galamsatti dhalatte hedduu wal qunnamnaa inshaallah irratti diree asaayimentii guddaa kana fuutee deemtee ijoollee dhalattoota magaalaa galamsoo kan biyya alaa jiran walitti qabdee akka isaan misooma kanatti hirmaatan akka gootu akka waadaa naa galchuu siiseenaa akka gaariitti waadaa siiseenaa ijoolleen galamsoo nuti waliin jirra warri ala jiru hundinuu waliin jirra ijaa waliin agarra telefoona wal agarra gizee hunda walitti qabannee wajjin teenya yooni asii gartee waan banaa takka arganne namni hundi irratti hirmaata ammallee kantiibaan keenya hedduu gartee abdii guddoo nuu kenne wajjin haasayeetiin jira odoo gartee bakka tanan dhufin duraa waliin haasonnee jirra nama gaarii nu qunname duba mucaan kun mucaa xiqqaadha nama gartee nuti fuulduratti guddifatuu barbaannu jechuudha wal dhaloota jechuudha namni ati dhalte ilma kee ilma ifi abbaa guddifate jechuudha yoo nuti gartee gizee hunda isa haga qabnu taate inni surriin isaan guddatu kanaafuu Ahmad ilma keenya nama yoo lolleenis fudhatu nama gartee akkuma inni je Ahmad nama yoo ati waa kenniteef sirraa fudhatu miti nama gartee akkasii qushaashaa miti kanaafuu isaan wajjin waa hedduu hojjannaa inshaallah yoo rabbiin je'e waliin hojjannaa isinis yuutuub keessan yuutuub gaarii isiniin beekamne gizee hunda warri ala jiru kun isin laala waan gaarii hojjettanii ammallee itti jabaadha nutillee deeggarsa isin maddi jirra inshaallah ijoolleen galamsoo hundi jabaadha wani nan gammade kun waanuma bu'aa magaalaa tanaaf waa ta'u biliyeena 11 gara miliyoona 11ti wanni kun bara dhufu baay'atu nu qabamu nu hambisee jira gara misoomatti nu deebisee jira jechuudha. Wani nan gammade wani nan mana kiyyatti hin galu hin jiru isiniif hin gammade jechuudha. Wanti magaalaa tana guddina kutee dhimma hunda dhimma siyaasaatti wal qabsiisuuti dhimmi magaalaatiif dhimmi siyaasaa gargar beekamuu qaba osoo siyaasaa wal qabsiisanii ilaaluu baatanii siyaasarraa ala godhanii magaalaa siyaasaan ni deemti ni dabarti. Abbaan fedhe bulchaa dhufee ni dabarti. Magaalaan teenya bakka isheetti. Magaalaan teenya sababa siyaasaadhaa guddatuu hin qabdu kan jiru hin jiru. Kanaafuu magaalaan akka magaalaatti guddachuu qabdi. Kana wal qabatee ergaa natti qabduu jiraati. Daawwattoota keenya dabarsi. Maal godhamas maali seete? Bitti jiraatan siyaasa walitti qabamuun qabu. Siyaasan yeroo jirtutti si fayyaddi taati feetus taatiin feenes siyaasan ni dabarti. Bitti immoo ijaaramte misoomte hin dabartu. Hin dabartu siyaasan ni dabarti waan dhufee dabaraati siyaasan. Warri siyaasa wajji wal qabsiisuun hin feesu. Maaliif har'aan tan biyyi tun bareedinni siyaasan feete dhaabni fedhe osoo dhufee bareedina biyya kanaatu laallama malee siyaasan dabartee laallama. Eenyu koffisee laallama malee siyaasaa tanaa koffisa jaamee laallama. Eenyu hawaasni guutuun siyaasa wajji wal qabsiisuun qabu jireenya biyyaatii fi misooma biyyaa an akka yaada keeyyatti siyaasan feete haa jiraachuu misoomni immoo uummataaf biyyaaf bareedina biyyaatiif malee siyaasaa hin mul'isu an kan hin jiru. Kanaafuu namni dandeettii isarratti yoo biyya tana misoomse siyaasaa san jijjiirra jaanii yoo yaaduu baatanii biyya tana siyaasa wajji wal qabsiisuu baatanii biyya kanarratti waan gaarii hojjetan bareedaadha hajoo siyaasa fi misoomni adda addaa hajoon qaba. Kana ayyaanni fi. Egaa yaada bareedaa dabarsitee kana wal qabatee dhalattoonni biyya keessaa dhalattoonni galamsoodhaa kan biyya alaa jiran deeggarsa tokko jalqabanii turanii yeroo dabre obbo Minallaa Busraadhaa dhalattoota biyya keessaa kan bakka garaagaraa jiran walii qabuudhaan irratti hirmaatanii gumaacha guddaa godhanii turan. Bifa sanii osoo gurmaa'anii magaalaa tana jijjiiranii hoo magaalaan sun jijjiiramte malees namoonni kun bifa kamiin gurmaa'ee magaalaa tana bakka tumsa godhuu danda'u gamanumaa dhaamsa nu dabarsite. Mujii misooma gosa hedduu jira. Qulqullina magaalaa qulqullina bareechinaa faaya biyya magaalaa bareechuu irratti yoo ijaaraman takka immoo hawaasa gargaaruu irratti yoo ijaaraman takka immoo diishii dalaguu irratti takka immoo ifaa magaalaa ni jiraaba. Kanarra yoo ijaaramanii gargaarsa godhan kallattiidhaan yoo waldaa maqaa isaanii tuun irratti seenadha isaanii lafa ka'a. Kanaafuu ijaaramanii biyya kana gargaaruun isaanumaaf maqaa ta'a malee dhaaba jiru takka kantiibaa jiruufi miti. Kanaafuu kantiibaan jiru immoo maal jarjoon gaggeessan ammaan tana jiru haala mijeessu isaan walitti qindeessuu fi karaa banaa isaanii godhu qaawni akka isaanitti hin dhiphannee godhe hiree bareedduu argamaa hajoon.
Wanni irraan tara godhamuu qabu qaama bulchiinsaa qaama mootummaan kaa'e tokkicha bichaadhaan himte magaalaan kun guuttatu qabdu. Abbaan amantaa akka keessaa qooda qaba. Biyya tana keessaa qooda qaba. Abbaan qabeenyaa akka keessaa qooda qaba. Manguddoon biyyaa maal qabdi keessaa qooda qabdi. Manguddoon tunii fi abbaan qabeenyaatii fi akkasumas abbaan amantaallee yoo walitti jeebi. Yoo tokko taane magaalaa tan jijjiiruu dhabuun dhibuun jiru. Tokkummaan kun dhufuu qaba. Tiyyaan tun dhufuu qabdi. Amma maaltu jira? Tiyeenyaa tan dhiifnee tiyyetti haa deebinu. Gaafa tiyeenyaa dhiifnee tiyyetti dabarre magaalaan tun ni guddatti jedhee yaada. Magaalaa guddatulleedhaaf dhibeen guddaan irra jiru miti. Yoomu tokko taane. Ni jijjiirra jeetan qabadan illee manguddoolleen gahee qabdi. Dargaggeessi gahee qaba. Dubartiin bakka qabdi. Hundi isaanii magaalaa kana qulqulleessuu fi yaadinsa magaalaa kana fayyaa magaalaa kana eeguudhaaf maal nu barbaachisa? Tokko ta'uu nu barbaachisa. Maaltu naan gahee yoo dhiifne magaalaan tun ni guddatti. Warreen asirraa waa argattan sun qabeenyi asirraa argamtan kun deebi'ee magaalaa kan dura duroomsuudha qaba. Maaltu isaan mataa isaaniitiin deeman malee isaan ilmaan isaanii ajiran. Namni isaanii ajiran, obboleeyyan isaanii, adeerri isaanii, eessummaan isaanii ajiran. Mataa isaanii tokkochaa warra Adaamaa galee fi warra Finfinnee galee isaan kanaaf akka minan laafaa ta'uu qaban. Minan laafaan asirraa deemaniiti Ameerikaa garee isaatii wajjin kompiitara 40 magaalaa galamsooti. Bulchiinsa wani dhafee ergan haayiskuuliif. Akkasumatti warri asii yaa'e kun uf dagatuu qaban eessarraa kaane jedhanii beekanii osoo magaalaa teenyaa tumsa godhanii abbootiin qabeenyaa kan asii deeman hundi isaanii hirmaatu qabanii jiran misoo magaalaa galamsoo irratti dura namni hirmaatu qabu isaanii. Okay, kana wal qabatee wanni magaalaa kana guddina fute namni hundi gamaa gamna wal dhiibudha. Kana gizeen jiru siyaasaadhaan hundi dhimmoonni siyaasaan ilaalu namoonni siyaasaa keessa hin jirre biyyi tun akka wanta mootummaa taatetti ilaala. Namoonni immoo mootummaa akkasumatti kan adda wal dhiibaa magaalaa tan guddina magaalaa sana garuu siyaasaan ni dabarti. Abbaan fedha bulchuu ni dabarti. Magaalaadha kan jiraatu misoomni magaalaa deemuu qaba. Kanarratti immoo namni abbaan fedhe magaalaa kanaaf gumaachuu kan qabu haa ta'u kana wal qabatee muuxannoo ati qabdu irraa ta'ee wantoonni kun magaalaa sana qaccasu irraa ta'ee daawwattoota kanaaf ibsi akka muuxannoo. Magaalaa sana wanni qaccarsee atoota tuutee galii tuutee jira gama lama ilaalcha adda addaa qabaatu akkasumas rakkoo amantii namni kanaa wal qoodee gargar bee dur galamsu tokkummaan beekamti waan gartee garaagarummaa amantallee keessatti dhimma itti qabu galamsu amma immoo isaantu nama qoodaa jira kan tokko jechuun hin danda'amu yoo kun walitti deebi'ee rakkoo guddaadha kun gufuu guddaadha tokkummaa dhaloota nu dabarsite amma dhaloota nu duraati waan gartee irraa fudhannee dhufne waan gaggaarii isaan irraa bara waa'ee sabummaa isaan irraa bara waan biyyummaa isaan nu qaayisa har'a immoo sun facaatii jirti san deebisuuf ammoo maal ta'uu qaba namni kun walitti dhufuu qaba ilaalcha siyaasaa qabaatu danda'a ilaalcha amantaa qabaatu qaba biyyummaa irratti immoo tokko ta'uu qaba yoo wanni kun cabaa dhufte wanni hin hojjetamu jedhu wanni hundi ni hojjetama laaftuudha gufuutuudha immoo dhawaatan dhaloonni waan kana hubatee waan kana difeensi godhuu qaban dhaloota oliyaa kana waan kana difeensi godhuu qaban kana jala deemu waan nama qoodaa sana hin fudhannuu jedhiisuu qaba bakka hojjetu amantii keessattis siyaasaa keessattis ilaalcha siyaasaa waan fedhan qabatu hin danda'amu ammoo waan biyyarratti bittitun kan nama hundaati ilaalcha siyaasaa addaa haa qabus agartee ammas amantii addaa qabus hundi biyya tokko hojii qabna namni mana tokko qabu mana ofiitti. Magarsituu hunda biyya midhaanii fi albuuda adda addaa. Kalee Abdullahi jennaa mire waan inni jalqabe san kan Abdullahi jalqabe itti fufsiisuudhaaf tarkaanfii takka irra hin jira. Bu'uura magaalaa kanaatiif tokko furatti kan dhagahamaa jiru kan argamaa jiru Abdullahi asuma jira naa galatoomfadha. Daawwattoota keenya kanneen hin beekneef obbo Abdullahi kantiibaa bulchiinsa magaalaa Galamsoo gaafa turetti daandiilee magaalaa Galamsoo keessa kan jiran guutumaa guutuu diichiilee akkasumas misooma garaagaraa magaalaa kana jirutti adda durummaadhaan kan hanga ammaa kaafamu kana wal qabatee kantiiboonni san dura san boodas jiran hedduu jira osoo isaan hundi wantoota xixiqqoo akka inni hojjetu kan xixiqqoollee haa taatu wantoota xixiqqoo takka buusanii dabran taate jijjiirama guddaa dhufatu hawaasni maaliif akkatti Abdullahi Sooroo jechuu danda'e? Maal gootee gaafa as magaalaa bulchaa tursitti maal jijjiiramne hojjette? Ani wanni godhe takka hin jirtu wanni godhamu hiree argatetti namni tokko carraa argatetti biyyaaf yoo dalage maqaanuma haa hojiin hojjetamtu xiqqoon ja'amtu namni bakka bu'e hundatti namni yoo fiif osoo hin ta'in biyyaa hojjete namni waan gaarii hojjete hundi maqaan isaanuma yaama an dalage jeetis ofitti wanni hin jiru haga sun waan ifitti amantummaa guutuu qabuun hin qabu. Immoo haqneen hojjedhe sun ilaa har'aan tanaa Abdullahi ka jechisiise. Waman hojjedheefi malee waan hojjechuu baadheefi miti na boodas na duras kantiibonni hedduu ture. Har'a immoo ani hojiin an hojjedhe sun
ilaa har'aan tana akka fakkeenyatti waan godhamaa jiru carraan ammaan tana jiru sun ka gaafas jirurra waan guddaa ta'ee jiru jecha. Carraa ammaa kanaan immoo osoo fayyadamanii hojii sanii olii hojjetanii biyyaaf faayidaa buusuun kaja'uun qabu. Yeroo dabre atillee ijoollee biyya alaa haasuudhaan magaalaa tanaaf akka isaan gumaacha godhan gahee guddaa baachaa turte. Mana barumsaatiidhaaf koompitara firii 40 wayi akka dhufuuf gaheen ati baachaa turte gahee olaanaadha. Kana wal qabatee ammas namoota biyya kana keessa dhalatanii biyya garaagaraa jiran kan beektu barsiisota, doktoroota, piroofeesaroota ijoollee biyya alaa jiran hunda isaanii bifa kamiin qindeessitee akkuma amma dura itti deemuudhaaf yaalte moo hojii sana achuma dhaabdee moo akkami? Tolee, waan gaariidha. Namni yoo tokko ta'e waan hin hojjenne qabu. Wanni guddaan maali? Dhalataan biyya teenyatti biyya tana keessa ka'ee biyya alaa jiru, kan biyya adda addaa keessa jiru magaalaa tanaaf hin hojjenne jechuun ni danda'ama. Warri fedhii qabus qaama eegu qaba. Amma san keessaa baanee yeroo jalqabaatiif mana barumsa sadarkaa lammaffaa galamsootiif koompitara toora firii 40 kana akka yaadatti qaama biyya alaa wajjin haasofnee koompitara sun galee jira. Waan hedduu nama jajjabeessu. Kana keessatti immoo warri hedduu galatoonfannu minallaa Bushraa, Maammaa Bushraa hedduu ijoolleen warri qooda irraa fudhatanii amma akka yaada keenyatti egaa kana akka gartee wanti akka gartee muuxannoo tokkotti fudhannee waan biraas hojjechuudhaaf yaada guddaa qabna. Gaarranii firaarota kan hormaanni quufa haadha beeyladoota. Egaa kabajamtoota hordoftoota galamsoo akkam jirtan nageenya keenya kan inni keenya raamate bakka jirtan maratti isin haadha qabu jecha araan kana sagantaa addaa magaalaa galamsootti qopho'uutti argama. Inni irratti argamu kun kantiibaa bulchiinsa magaalaa galamsooti. Sagantaan arra asii qopho'uutti sagantaa maali? Sagantaa miidhagaa ta'ee fi sagantaa dhalattuun galamsoo itti yaadattedha jechuudha. Sagalee ishiidhaa ittiin dhageessifatte kan ishiin ittiin mul'atte jechuudha har'aan tana. Kanaaf galamsoo har'aan tana caaltuu isaanii qabaachuu ishiidhaa kan ittiin boonte guyyaa sanii waan ta'eef sadarkaa amma irra jirru kanaan hoggaa laallu caaltuun deeggarsa bal'aa nu goote deeggarsa guyyaan har'aan tana deeggarsa magaalaa keenyaaf kan goote jechuudha sagantaan guddaan. Kanaaf magaalaan keenya seektara bara haaraa kana keessatti amma hundooyitedha. Hundeeffama kana keessatti ammoo rakkoolee bal'aa qabdu turte. Caaltuun isaaniidha gaafa gaafan na gaafachuu keessaniif ulfaadhaadha. Ammaaf kanan harkaa qaba jettee ishiidhaaf xiqqoodha jechuun wanni ishii nama nu laatte kuni meeshaalee garaagaraan nu kennite. Meeshaalee san keessa meeshaaleen kun gatii guddaadha. Gara miliyoona 11 meeshaa ta'uu nu godhaaftee konkolaataa 3 galchinee jechuudha. Inni tokkoffaan deeskitooppii mana hojiitiif ta'u firii 32, laaptooppii 7, xarabeezaa haala hojiitiif mijataa ta'e firii 30, lookaroota 30, kursii raawwataadha yookaan noormaal 50, kursii hooggansaa 10, firiija tokko, paanasoonik kaameeraa viidiyoodha kan ta'uu fi meeshaalee garaagaraa meeshaa seektara mootummaatiif barbaachisu hunda kan nu gootee fi kan hanga hin qabnedha jechuudha. Kanaaf guyyaan har'aan tana guyyaa galata ishii akka itti galfannullee keessaa natti ulfaata jechuudha. Dhalattuu ta'uu ishiidha. Sabboontuu intala Oromoo ta'uu ishiidha. Haadha biyya tanaa ta'uu ishiidha kan mirkaneessite keessa tokko waan taateef caaltuun har'a abbootiin gadaatis moggaasanii har'a booda caaltuu sabaa akka jedhamtu moggaafamee jira. Kanaaf anillee caaltuu sabaa ta'uu ishiidha. Haadha biyya ta'uu ishiidha har'a moggaafamee jira. Caaltuun akkuma maqaa ishiidhaa abbootiin gadaadhaa ishiin caaltuudha ammallee haa caaltuu jedhanii jiranii jechuudha. Kanaaf ishiin caaltuudha. Ammas waanni ijoolleen biyyaa magaalaa kanaaf qaban hanga har'aa nama mataa waliin nu qabu dhabne har'a immoo erga isin hojii kana eegaltan isin deeggarra jedhanii bal'aadha jechuudha. Akka minallaa wanti nas deeggaranii jiranii ammas wanni garaagaraa nu qophaa'anii jira. Kan ammoo nu tokko taanee yoo sagalee tokkoon jaalalti jiraate misooma yoo ni himne akka misoomsuu dandeenyu magaalaa sana akka jijjiiruu dandeenyu wanni calaqqeen nutti mul'ataa jiru keessaa tokkoffaan caaltuu isaaniitii fi minallaa Bushraadha. Waan nu gorsan keessa tokko jechuudha. Kanaaf namoonni viidiyoo kanaaf sagalee kana dhageessan har'a immoo caaltuu isaaniitiif minallaa Bushraadha. Fakkeenya duraati tarkaanfii duraa ta'anii jiranii magaalaan keessan isin yaamti jechuudha. Magaalaan keessan isin yaamti. Magaalaan keessan seenaa guddaa qabdi. Ilmaan bal'aa qabdi. Nama barate bal'aa qabdi. Kanaaf isinillee dhuftanii ashaaraa keessan yeroo amma jirru kan mootummaa hammataa kana keessatti kan siyaasa wal dhiibuu hin jirre keessatti dhuftanii
magaalaa keessan akka jijjiirtaniif anilleen akka kantiibaa magaalaa Galamsootti waamicha dabarsuu barbaadaa jechuudha. Magaalaan Galamsoodhaa erga hundeeffamte waggaa dheeraa lakkoofteetti akka seenaa ishiitii fi akka hundeeffama ishiitiin hin guddanne kan ammoo nama barate nama qiimaa hin qabdu ministeerota haa ta'u doktoroota haa ta'u piroofeesarota biyya garaagaraa jiran amma dhaltoota biyya keessa kan bakka garaagaraa jiran namoota kana nama yaamee walitti qabuu dhabame moo nama akka isaan biyya sanaaf tumsan godhuu dhabame moo maali carraa kamiin fayyadamanii akka biyya isaanii gargaaran carraan banamuuf qabaafilleedha. Kana wal qabsiistii ergaa takkaa fi karaa kamiin akka isin qunnamanii deeggarsa biyya sanaatiif kallattiidhaan deeggarsa godhanii biyya sana guddisan ergaa dabarsiif. Tole wanni hanga irraan tanaa ijoolleen biyyaa ijoolleen sabaa ijoolleen Galamsoodha walitti qabamuu dadhabdeef nama dhabdeetii miti beekaa dhabdeetii miti hayyuu dhabdeetii miti ministeera dhabdeetii miti nama mataa walitti qabuu dhaban siyaasa gargar nu dhiibe har'a immoo siyaasni keenya tokko ta'ee jira Oromoo irra walii galuu qabna misooma magaalaa keenya irra tokko ta'uu qabna jechuudha. Kan biraa hafu magaalaan keenya akka magaalaa keenyatti magaalaa keenya maqaa guddoo ishiitti har'as guddoodha borus akka fuuldura guddattuuf yaadallee walitti deebinee walitti dhufnee yaada wal jijjiirree karra bilisa ta'een karra siyaasa irraa bilisa ta'een karra misoomsuu dandeenyu karra uummanni keenya itti tokko ta'uu dandeenyuun magaalaa Galamsoo akka misoomsuu dandeenyu nutillee karra keenya saaqqannee jirra isinillee balbala keenya kana seentanii nu waliin magaalaa kana akka misoomsitaniif ergaa guddoon isin dabarsaa jechuudha. Toora barri teekinooloojiidha tolee jira. Waatsaappii jira. Telegiraama qabna. Amma immoo hin qabna. Waatsaap irratti guruppii uumnee jirra. Nama qindeessus kan waa hundarraa bilisa ta'e kan magaalaa qofa misooma magaalaa qofa dubbachuu danda'u kan jaalala biyyaa dubbachuu danda'u nama tokkotti goonee jirra. Nama saniin yeroo dhaluu keessatti isin beeksifna. Isin irratti magaalaa keenya misooma garaagaraa rakkoolee nuti qabnus achirratti hiinee akka nama tokkotti waan hiikuu dandeenyu dhakaa tokko darbuudhaaf anis qophiidha. Ati yoo anis iyyoo si dabarsuu barbaadaa nama sagalee kan dhageessan. Anis biyyaan qaba biyya caaltu.